Asirratti godhi kun kontanchaara. Wantoonni hundinuu itti godhameera. Kuchurra kina nyaatamu. Akkanatti gadi. Qochoon egaa akkuma beekamu qaama jabinaaf ijoolleen baadiyyaa kan itti fayyadamanii dhufanii ijoollee magaalaa booksaanudha. Shumee arabuun. Kan itti godhi qotichooti naqama? Hey. Wallaahi itti naqama. Barbaree. Qochoo bargarii wayii argaara adhamoo qochoo bargarii wayii bargariin wayi atu yennee isin hojjenne bareedduudha. Ishee adda gudiin argaara. Har'a galaa gara viidiyoo keenyaatti yeroo deebiin piraankii ajaa'ibaa wayii piraankii beektani miti gaa'u piraankii samoona kana wataan immoo piraankii isin argitanii hin beekne let's go. Kunariin akka jiru laa kunariin akka jiru muuziidha. Nu qochoo barbaada rakkeessa. Papai argatu mira papai. Papai. Qochoo arganneerra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafuni hordoftoota fi kabajamtoota Oro Show Oro Vlog. Har'a video kabraatiin isin deebinee jirra. Akkuma beekamu gara jaatti dhiyaataa jirra. Isin irra babbadaa jirra. I know tokko qaqqajeelchaa jirra. Mallee chaanaaliin keenyas maallaqa kafaluun eegalle. Kanaaf jecha tokko sisirreessaa jirra. Har'a video kabraatiin walirraa badurra illee walitti dhufnee jirra. Akkuma beekamu video ajaa'ibaa video namoonni baay'ee yaaddan isin fudhannee dhufnee jirra akka yaada keessaniitiin akka koomentii keessaniitiin jechaadha. Ijoolleen baay'eenis egaa koomentii irratti keessoodhaanis bilbilaa teelegiraamiidhaan iimoodhaan waastaappiidhaanis nu dubbisaa jabaadhaa waan haaraa argaa jirra jedhaa turtanii guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaannaa asirratti jajjabina keessaniin hojjetaa jirra amma yoona vloogii tokko hojjechuu jechuun isin akka teessan ilaaltanuu miti nutti baay'ee jabaata abbaa hojjetu beeku video tokko hojjechuu jechuun baay'ee tokko ta'abii qaba. Video tokko hojjechuu jechuun akka isinitti himu oliga baay'ee jabaata. Kanaaf sababii kanaafis isin irraa turaa jirra. Ta'abii baay'ee barbaada. Warreen gara channel kanatti haaraa dhuftanii gaa channel kana subscribe godhaatii dafaatii nama guddisa. Bakki nu isiniif hin deemne hin jiru. Hamma yoona kan na waliin cinqamaa baay'ee video hojjetaa, video qopheessaa na waamaa turte isiidha. An video inuma anatu isin hin jiraan hin hojjedhu jechuun hin danda'ama. Kanarratti ana dhiistanii isii baay'ee galateeffachuu qabdu isiitti isinii qopheessaa turte akkuma beekamu har'a maal isiniif hojjechuu dhufne maal jedhama. Egaa akkuma isarraa dhageessanii qoccoof raafuu yookiin warqeef raafuu natti fakkaata akka afaan Oromootiin kan jedhamu isa hojjennee isinitti agarsiifnaadhaa fi hadha immoo amma xumuraatti nu waliin tura qorichummaa qoccoon qabu immoo booddee isinitti mashii argin tolchee ka'ee gizee goonushi. Dura beektu miti akka sangaatti godhatu dura gara qilbaatti naannoo. Hai maashaallah. Ala. Kun maaliifi akkuma dura isinitti himne kaane. ወደ ፊት ነው
Ada. Raafuu Jimmaa. Raafuu Jimmaa. Bishiisheedhaa bitamedha bishiisheedha sa'aatiidha. Kan miti. Wallahi bishiisheedhaa bitamedha. Raafuu Jimmaa. Raafuun gatiin isaa hojii baay'ee ndaala arsii. Ijoolleen ispoonsara nuuf taatanii yookaan immoo wama piroosesii ari'achii nuuf fixanii nuu bilbiltanii kottaa marqaa arsii isinitti agarsiifne jechuu barbaadan marqaan arsii maqaa qaba. Akkan itti yaadii qofaa osoo hin taane sababiinuma keessaniin qoradhee marqaan arsii baay'ee maqaa qaba. Ijoolleen nutti agarsiisuu feetan yookaan immoo piroosesii fixanii ispoonsara yookaan immoo nuuf taatanii nuu bilbiltanii nu waamuu dandeessa jechaadha. Dura muradhu bulleeffadhu danii. Jarumti. Benar. Misi afaan Oromootiin hojii jechuun maalirraa akka ka'e beektu hin beektan fi waamuu malee jechaadha. Seenaa Boojjoo beektu. Boojjoo afaan Giriikii lamarraa kan ka'e yeroo ta'u Boo fi Joo. Boo fi Joodha. Boo jechuun Boo jechuudha. Joo jechuun Joon Joo. Injannila afaan Giriikiis mitila. Yaa'u ambaalamoyaa waan hin ta'eef siin barsiisaa jira akka raafuun itti muramu. Na jajuu qabdu. Doolaarri birrii 800 galeera. 23. 800 bilaanii. Argaa jirtuudha kun booddee gatii irra itti akkas deebi'amuuf akkasitti ta'uu qabdi laa. Qoccoon egaa akkuma beekamu qaama jabinaaf ijoolleen baadiyyaa kan itti fayyadamanii dhufanii ijoollee magaalaa booksaanudha. Akkuma argitan sila qoccoo isinii hojjannaa yookiin warqee isinii hojjannaa jennee turre miti. Amma gaala gochuudhaaf qoccoo tolchachuudhaaf dura kan akkanattiin seeraan kaa'attu akkana godhatanii akka booddee qoccoo gisee asirra kaa'ame itti deebisuudhaan namaa ta'uudhaaf jechuudha. Wanti qoccootti naqamu immoo kottaa isiniin agarsiisa. Ila qoccoon kunooti la duugamee muramee mashanamee jedhama la achumaan daqiiqii wanta argeetti dabalamee ashaboon itti naqamee akka kana taalaa qoccoon isinii galee argitanii akka marqaa irratti dhoqqee wayisee maaliif laayixa warrinaan jettan immoo rakkoon qabu baga jettan garuu immoo maaliyyuu harkumaan qabamee hojjetamee naan nyaatama. Harki dhiqatameeti malee zimmedhamee harka xuriidhaan miti ishee kan laaqamu. Kun immoo babizaat harkaan gatii bukeeffama jennaan isin dabbarin ishee amma waan itti naqamu isinitti agarsiisaan hordofaa ishee jedha. Asabuuda gurraatti jedhama inni kun akkanaa qubaan qabamee. Xuqur azmuud. Kanatti itti dabalfamee. An wallaahi garuu an reefin argaara laan qoccootti xuqur azmuudiin. Moo intalli ishee maanni ashaboo isa kaantu daakamee akkanattiin bulleeffatama laa malee inni gurguddaatti dhaqamnaan qoccoo. Iodized kan godhame yookaan immoo iodinii jedhamee bitama laa. Ishii malee akka ergisee dhakaadhaan hin daakamu. Timiniidhaan akkanatti itti dabaltanii. Akkan dandeemu harka koo qaba. An qoccoon hin addaam ergasii hin beeku. Qoccoon yeroo amma zamanaawii ta'ee soogiddaan. Ilaa qaaraa fa'i ture ilaa. Kan itti kunis qoccootti naqama? Hei. Wallaahi itti naqama. Barbaree fa'i itti naqama. Qoccoo bargarii wayii argaara addamoo qoccoo bargarii wayii. Bargariin wayaatu yennee isin hojjenne bareedduudha. Ishee adda gudiin argaara.
زمبني لا بربريا وارا إسا وارا دي ما فايت كان كلا إسا غير أتقول تمشي إني إسا زبناوي أما تتيمان بيك لا ولين بري كرو بالك زي إلا شنكرتي فايت تقول ما كارا فايت ري مو كارا نرجعني يروح في نرجعني أما لين جيني كارا بدان جد إتنا نكتني كانت تيجي جنزاني ما يوني شنكرت تقول أزمود والله يروح الريف نرجعن تو شنكرتي mucaan kun jechuudha ijoola waan hojjetu fayyaasa takkaan argine jedha zimmedee hojjetan ofittee isma hojjetame nyaadhagaa dhiifama naa godhaati hordoftoota keenya egaa ergasii maal jedhamna beektu ijoolleen baadiyyaa yeroo baay'ee maaliin beekamtii qoccoo nyaachuudhaan qoccoo raafuu nyaachuudhaan beekama isin galee gaafa ijoolleen magaalaatti guddanne kun egaa magaalaa keessatti teenyu jiru inni kun qoccoo nyaatee guddate gaafa achi baadiyyaa dhufan ijoollee qoccoo nyaatee guddate inni kun sirgunnaan hinduuta laa akkasii sodaachifamna laa ergasii kana jechuun immoo qoccoon humna akka inni qabu agarsiisa yeroo baay'ee ijoolleen baadiyyaatti guddatan jajjabaadha aannan dhuganii guddatanii qoccoo nyaatanii qoccoo marqaan illee magaalaattis nyaatama marqaan an jedhaa ture kaameramaan jechaadha an dhugaadhuma isaanii isinitti hima jechaadha marqaan inni dheengaddaan moola ammallee gara hawwaasanii galee erga gaafa sanaati gabbadheera. لا أرجال سميري كلود لا قطعون لما وانتون دنو يوتيوب أميرا قطعون كنا نيالا أكنت تيجي تبافا ملاشي لكن أنا كنا منيسين نجين كنا ني دندون قرر قطعون يجون منون كان كاميرا مانيتشي كنا هي قطعون يجوني كو بروتيني إس بيتة تجعلهم كم سديمنا جربا بعد تونو كريتي كاميرا कैसे करो तुम योन जन्नस मान ni ocho yang ni bukan tak guru lagi sah nyung godam ni kan amma kergasiti jechuun ergasii badaa intini godam semua guru aja magar guru jalan ela argar tu midi lalati hojjetatta ha gaxariitti gaafa galtu hojjetatta gaafa warra fuute kanatti deeffame angkot yo jita deh cuma kanatti deeffame argata برجري لما يكون كوتشون تيابرر دوغوريني argata garuda برجري بادية beekum sabar baachisa baalaan isinitti mul'annaan immoo uummanni mine bakka tokko godhamu wayii isinitti hin fakkaatini baala kaachuun iyyuu beekumsa barbaachisa la si aadaa kami keessatti nyaata mala qochooni argitanii gisee hunda ereetta kana guggubannaa itti nuu hime ela akkanatti yoo guddaa isaa barbaadan danuu isaa barbaadani yoo danuu isaa hojjetachuu barbaadan ila bu'aan jira laakkaa bira argitanii dabo yoo danuu isaa hojjetachuu barbaadan saafaa guddaatti godhattu ishee yoo moolli keenyaa akkuma keenyaa hojjetachuu laattani saafaa bicuutti akka kanattiin ila akka kanattiin godhattu jechuudha laashee mammuurra kaa'uudhaafani ela akkanattiin yookiin gechoo kana qixxeessaa yookiin eeledhuma kana fayyaa yookiin beddee beektu miti beddee durii ergasii bunnitti qiqiraamu gaxariidha jechuudha beddeetti itti baay'ee tolchama immoo eeledhuma fayyaatti tolchine isinitti agarsiifne inneeti amma eeleen kun gubeeraa irra kaa'ee isinitti agarsiisuufani laashee ela akkanattiin irra kaa'amee kan akkanatti godhamaa jechuudha la. ¿Qué pasa? Lengua. Ega, rafun dia suruh bicara je lah. Ada kawan ni. Tutup dulu pasti. So, latte ni kah baik ni, rafun tu kita ini juga bila. Rafun protein kah bah? Protein vitamin arredam. Vitamin abrar. Bichaadheera. Ishi. Ilaa kunuula asbuuti maal? Kunuula bichaadheera laashii qocoonii itti garagalchameera. Bichaachuu isaa moolaa kanatti ilaalama laashii akkana godhamee suutumaan
kanatti arganii na bitaalee bunjaa gaa bunjaa ቆጮ በብቹ ሲታይም ቦ አንተ እኮ ታስገባለህ እና ታስገባለህ ወገን ሰው ለማታ ራፍቱን ይሰራ mandu ettaga Porto vera. nama qoccoo beektanii afaan keessan keessa akka ta'e dhufe beekaa nyaanna egaa kabajamtoota keenya Nis la sinitani masinin jedhe orqee yookiin qocooni wanti na fayyadu sittimu wallahi doktorri yuna mai mula nama deefay namosimo nama tuude operation garan saateef nama dhukkubsate rabbiin hin gayni operation garan saateera enyusa mani moqa sa bulla beetumti bulla sadi moqa sa nyaatama kana sa nyaatama kan tin tolchamecho marqa sa nyaatama bakka kan tin nyaadha jedhame nama sababni saamu maaliif beeytu fakkeenya gisee opereeshinii godhamnu fakkeenya miti gisee opereeshinii godhamnu jismiin keenya eenyu ta'e mul'ata miti inni qalame sun akkuma qalamee ka'een isa kana yoo nyaatame kara qalame jismii isa qalame beekamu sana akka ni dhosku godha kun immoo baay'ee kabajamaadha akka Itoophiyaatti baay'ee kabajamaadha kanaafuyyuu yoo diqa opereeshinii taatan jismiin keessan sun wal isinii fakkaachuu dide amma isa nyaadhaa isinii fayyisaa isiniin jedha kanarratti moomtiin isinii dabaluu barbaadu jechaadha. Naannoo baadiyyaatti yeroo baay'ee fakkeenyaaf akka magaalaa wamti gahaan hin jiru isinii galee minaan wamti gahaan hin jiru fakkeenyaaf yoo magaalaa taatan mokoronii bitattu baastaa gadi baatanii bitattu wanta kana rakkisuu danda'a gara maallaqaatiinis rakkinni jiraachuu danda'a garuu yoo rakkinni kun hariin jiraateyyuu qixxaan kun qocoon kuniif raafuun kun mana keessan ni qe'ee keessaa hundinuu qaba. Walii ergisanii walii kennaa akkasiin jiraatame jechaadha. Naannoo baadiyyaatti yeroo baay'ee qocoodhaan raafuun keessattuu naannoo keenyatti baay'ee beekamaadha jechaadha. Egaa kana fakkaata. Egaa qocoof raafuu namoonni baay'ee yaaddaniitu keessattuu ijoolleen biyya alaa jirtan kanaaf viidiyoo kana isiniif hojjenne malee akka qocoon hojjetamu wallaaltaniif miti kana fakkaata yaada keessan warri amma xumuraatti nu hordoftan egaa guddaa galatomaa isiniin jecha miimi koomentii keessan arrabsoo keessan yaada keessan wama isin golfisiises wama isin xiqqoo wama isin ittiin tollees koomentii irra nuuf kaa'uun dagatinaa qocoon har'aaf qabanne viidiyoon irraaf qabannee dubbii kan fakkaata isinitti tolee ittiin bohaartanii itti kofaltanii ittiin immoo gammaddaniitu inni yaarra egaa amma viidiyoo kabiraatii walitti deemnutti wanti isin jechuu barbaadu immoo wama isiniif hojjetamuu barbaaddan koomentii jala nuuf kaa'uun dagatinaa wama jettu qabdaa
egaa warri komantii jalatti nu jajjabeessaa jirtanu imoo keessan irratti waasappii keessan irratti sheer hiriyoota keessaniif godhaati akka jarri arganii ittiin bu'aaranii ittiin yaaddoo jaraa baatan godhaa isiniin jedha. Wanti warri komantiidhaaf jalattiif komantii babbareedduu barreessaa inni kaan nu arrabsaa nu babbareessaa jirtan ammas nu barreessuu hin dagatina warri immoo keessoodhaan jajjabaadhaa waan gaarii nutti agarsiisaatu jedhaa turtan guddaa isin galateeffachuu barbaanna ammas akkasiin sheer gootanii wama qabdan irratti imoo irratti waastappii irratti teelegiraam irratti sheer hiriyoota keessaniif gootanii akka jarri yaaddoo jaraa baataniif nuufis akka inni jajjabina ta'uuf akkasiin sheer gootan barbaanna kanarratti wanti isin jechuu barbaadu chaanaliin kun ammallee monetizing hin taane jabina keessantu nu barbaachisa kanaaf nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaanna hamma viidiyoo kabiraatii walitti deemunutti nagaan nuuf tura bye bye.